قلت قبرتين وجين هاتيسسو قياما في الجنة همتون الراقبو قيامتي سستي نواسيتو قبربني نو قبرب سنجتي نبلي سمسي موتي روزنا كان حالا كان عند أمور ميزرا روزا مزاج الأما حالا كان ما شاء الله صلاة أولي حالا كان أكنا دلقتني أجوني دندتني جاتورا باي بريد يتدلقت نمتولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تجالة تمتو تردوتو تا شاشيتوب أكم نجاجرتو بجا نجاجرات سننجتشا بكم جرت نجني فرهم من ربك لما بدأتن كم نسم برها جراتو هذا هلاتا تشيكني توجزن ولله نولين ترادا هلا كان نكوبي فدي جراكونو تشيكينا كن دمو زيتا kun dammoo majoon tumaata jechaadha timaatimii jechuudha kun dammoo shunkurtii qullubbii adii kun dammoo baharata qondi barbaree baharaatii kan chikena jechuudha qondi barbaree kan nama hin gubne diimaa sanii kun dammoo irdiidha kunis kaariidha dimbilaala kun dammoo qurunfudii soogidda heelii زنجبيل داكما لومي أكسود داكما كون دمو كونسي باراتي من قمامي جيتو هندينو حالا كناني كونو قمامي سكنا أسيب قوف بوفت إجرا هندي ساجتورا كون دمو روزا مزا وجاتو ديما روزا في تشكينا والكيزا روزا تشكينا توكو جاتورا دستي حالا كناسي كوبي فدا زيتي تبو فدا زيتي تبوسا بديلا قبسيسي جتورا جلو إسي حالا كنان بسم الله زيتي تبو فدي جرا أما دمو شنكرتي دافي قلبي انتي قرد في أخدار سنين بيتاني كمامي أرقيسا باي بريدا كاريدا حالا كنان ولت حمسة دا سرتي أكا بلشاتو قدا جيمبو دا ولي حمسي كاي مال قدا انتشكينتي قرد dura hafurri shunkurtisu akka bogoore dura maal godha chikeena sa'aatii narraa wanni godhaaf malee yeroo miicu isin mul'isu daqiiqaa dheerataa fi chikeena sirriitti miicuu qabdanii sirriitti miicanii soogiddaaf loomiin sirriitti miicamuu qaba akka hafuuran dhoofne jechuudha lukkuu tokko jechuudha haala kana mummuradhee jira haala kana bakka 8 muree jira haala kana wal keessa kaadhaa ganni bilchaatu sirriitti hamsuu qabdan sirriitti bilcheetu qabdanii akka wal keessa seenu jechuudha wal keessa seenee akka sirriitti tolu dhiifama yoo isin mul'atu dhabee fi mastaawutii irraa direeshaa irraa ifa as ba'aa jira waan ta'eef amma dammoo maal godha majoon xumaataati godhadha majoon xumaata kaa'u kunuuti haala kana akkuma argaa jirtan kana timaatimii daakame jechuudha warra hin beekneef afaan keenyaan akkas jedhama haala kanatti buufadhaa jira kuno itti buufadhee ka'ee wal keesseensee hamsee ka'ee achi booda maal godha haaluma kanaan wal keesseensee akka inni wal keesseenu diqqoo godhee hamsadhee sirriitti wal keesseensee achi booda dammoo baharaata qimamii gubbaatti godha haaluma kana qimamiitti godhadhaa kaa'u kunuuti akkuma argaa jirtan qopheeffadhee jira kunuu qimamii hunda argaa jirtanii qondi barbaree illee soogidda garuu booda itti dabala isin namoo itti dabaluu dandeettanii qammastanii ilaaltanii yoo ittiin geenye akkasii isin akka feete godhachuu ni dandeettan dammoo akka itti godhamu isinitti mul'isaara malee guddaa ta'ee diqqaa ta'e akkasitti godhattanii akkasii majboosuma basiixa jechuun diqqaa haa ta'u mawii akkas godhaara malee majbuura hamura diimaa isa diimaa godhataa jira haala kanaani amma wal keesseensi sirrii ka'ee maal godha qadaadadhee dhiisa diqqoo qadaade dhiisa ammallee deebiirraa baneetuma hamsa sirriitti akka bishaan dura ittiin buustan takka biyaansi daqiiqaa meeqa akkas hanga daqiiqaa 10 sirriitti hamsuu qabdanii wal keesseessiftaniiti akka jechuun fooliin
fooliin lukkuu akka sirriitti bahu. Sirri amma bishaan ho'aatti buufadha. Kunuunti kan itti buufataa jira. Bishaan ho'aatti buusaa waan hundaa qimametti godhee jira. Qadaadeetuma dhiisa amma. Qadaadeetuma itti dhiisaa haga inni bilchaate jedhutti biyaansi sa'aatii meeqaa daqiiqaa asirraa hanga daqiiqaa 30 illee kenneen bilchaataa walaakin yaani hanga daqiiqaa 40 itti dhiisa akkanumatti qadaada baqa haa takkaa tokko kasar bilchaatu amma dammoo rooza qopheeffadha. Rooza kun ka ananaasii guuxii ananaasii kana xaasaa ananaasii kana guuxii salama chikkina tokko yoo ta'e guuxii kana lama yoo chikkina lama ta'e dammoo fool lukkuu lama yoo ta'e xaasaa guuxii ananaasii kan isa afur godha jechuudha. An chikkini tokko waan godheef kana isa lama guutuutti godhadha kaa'u kunuuti akkuma argaa jirtani lama itti godhadha. Isin garuu akka barbaaddan rooza maatii xiqqaa nama xiqqaa akkuma feetanitti diqqeessitanii godhachuu dandeettanii. An garuu haala itti godhu isin agarsiisa. Haala kanaan si buufadha. Buufadhee salama achi booda ni miicaa. Roozni kun rooza adii osoo hin taane rooza mazzaa jedhama. Mazzaa jechuun hin beeku. Rooza masrii adii osoo hin taane kam akka masrii ta'e kun dammoo akka fakkeenya qamadii jira. Namatti tola harkaa yoo qaban naa'ama jechuun bakka akkas naa'ama. Akkasii amma miicadhee ka'ee xumuree bishaan itti buufadha. Kun itti buufadhee jira bishaanii. Haala kanaan haa ta'u itti dhiisa bakka rooza haga daqiiqaa 20 biyaansi 30 haa ta'u bishaanuma keessa sa'a tokko akkas. Amma dammoo asitti osuma kana wajjadhu maal godha jidduun waan isa waliin nyaatamu filfila jechuudha. Asitti buufadha. Timaatimii qullubbii 5 qaaraa qorraa 3-4 akkas godhe bitta xiqqoo itti qannasee daqiiqaa 2-3 qolli timaatimii akka irra bahu. Kun dammoo asinaa bilchaate kun takkaa jira akkuma argitanii booda rooza qofa itti buufadha. Wanti hundi bishaatti buusee dhumateera yoo inni bilchaate haaluma kanatti dhiisee shunkurtii qofa asii dammoo masalaaxaa godhachuu hedaa salaaxaa godhuuf deema. Kun dammoo jirjira kasii loomii timaatimii kaarotii qaaraa qorraa akkasii loomii kanneen dammoo masalaaxaa miicee ka'ee hundisaa mummuraa asii godhadha. Yeroo baay'ee kan mukaa irratti muruu kan mukaaf baareesii waa adda addaa waa harkisuuf xurii yeroo hunda yoo dafanii jijjiira yookiin ka gizaaza akkana ta'e malee mukaa fi pilaastika isa irratti mummuruu hin jaaladhu. Yeroo kamuu ansaanii akkanaatti jaaladha mummuruu. Asuma majidduun kana dammoo irraa baafadhaa timaatimii qola isaa irraa baasee qabbaneessee daakee filfilee jechuudha. Rooza waliin nyaatamu haala kanaan irraa baafadhee jira. Qoraa kun wanni isaanii gishiraa isaas irraa baasee jira. Haala kanaanii bakka hin daakadha. Soogiddaa fi filfila soodii fi kalii qofatti godhee loomii dhiqootti godhee daakadha. Akkanatti qaaraa nama gubuu isaa 3 godhee ammallee kun asitti jizara kiyaara timaatimii kaarotii akkanatti kun hunda qopheeffadhee jira. Kun dammoo jirjiraa fi qullubbii biyya keenya kan bulee afdar kiyaara kasii jizara timaatimii asii buufadhe hunda akkasiidha itti buufadhee jira. Kiyaara afaan biyya keenyaan hin dagadhe maal akka jedhamu kiyaara shunkurtii adii qullubbii adii jechuun shunkurtii adiidha asii buufadhee qimamee itti godha. Kaarotii daakkee jira. Yeroo mummuru sa'aatiin irra dheerataaf isin waraabuu dhabee dhiifama. Kun dammoo diqqoo jirjiraa fi shunkurtii jechuudha. Alaan gannee shunkurtii dhamusan loomiidha. Kaa'u loomiitti buufadha. Haala kanaan kaltaa ofiin godhu kaltaa hojjetameeru jira. Isuma itti buusa. Salaataa kun soogiddi godha diqqoo filfila soodiitti godha. Amma dammoo qimamee kaltaa qofa itti godhadha. Kan isaaf qophaa'ee jiru salaataa waan hunduuf keessaa qabu jechuudha. Isa kanatti godha. Yoo isa kanatti godhatan waan biraatti godhuun nama barbaachisu yoo barbaadan loomii fi kalii fi akkasumas godhan malee soogidda waan hundaa waan qabuuf wal keessa seenseeti. Haala kana
haala kanaan nyaachuu dandeettanii ruuza waliin illee waan fete waliin illee yoo feetanii zayituun illee godhatanii nyaachuu dandeettanii. Salaaxaan gaariidha, daayitiidhaa fi bareedaa, nyaata kamuu waliin viitaaminii waan qabuuf salaaxaa kanatti godhadhaati nyaadhaa. Yeroo kamuu isiniin jedha yeroo hundaa itti fayyadamaa salaaxaan nafuu salaaxaan nyaata biraa ruuza xiqqeessanii maankaa 5 maankaa 2-3 akkasitti godhatanii kaafeen dammoo salaaxaa itti heddummeessanii nyaachuun bareeda namalee furdisa jechuudha. Kun dammoo asitti kun amma daakkadhaa jiraatti buufadhee na daakkamaa jira. Filfileen keessuma daakkadhee ka'e ruuza kiyyallee itti buufadhee jira. Dhiifama viidiyoo yeroo waraabuu isinitti hin agarsiifne itti buusee yeroo itti buusu jechuudha. Ruuza itti buufadhee jira. Bishaanuma ho'aatti dabalee soogidda qofa diqqootti dabalee wanta hunduu kamesi afuu wajjadhee bishaan ho'aa fi soogidda qofa diqqootti dabalee ruuza itti buusee yeroo itti buusuu hin dagadhee isinitti mul'isne itti qadaadee itti dhiisa amma akka bilchaatu faa bilchaatu salaata qopheeffadhee jira. Filfila ka daakkadhee dammoo mixa nama gubbaa kanaan qopheeffadhee jira. Daakkadhee jira. Wanti daakkame shunkurtiidhaa fi qullubbii adii qullubbii qaaraa diqqaa nama gubbaa firee sadii halluma kanaan qopheeffadhee jira. Akkuma argitan kana yaa'u kalii fi filfaksoodiitti godhama ruuza kiyya haala kanaan jira. Bismillah. Haala kanaan bilchaataa jira. Suuta kan qabanne jira oli suuta wanni goonaa sirriitti hawwisnu olii gadi akka marqaan goonu suuta. Maal ruuzni kuni qamadii biyya keenya fakkaata qamadiidha. Ijjisaa hin fufurdata. Ijjisaa fufurdaadha akkuma argaa jirtanii. Garuu meeshaadha mi'aayaadha namatti tola. Kas xiqqeessanii yoo nyaatanii baay'isanii nyaachuun gaarii miti. Warri ijoollee biyya Arabaa jirtan ruuza asumaan ergaa guddistanii nyaatinaa. Yoo ruuza nyaachuu barbaadanii maankaa salaaxaa waliin biyaansi ruuza daqiiqaa maankaa 5-3 biroo osoo wal dabarsuu baattanii bareedaadha. Maaliidhaaf faayidaan qabu waan ta'eef nama furdisaa booda waan viitaaminii qabu nyaachuudha. Amma itti qannafadhee dhiisaa bilchaateera bakka amma booda isaanii mabbicha baafachuudha. Daqiiqaa 5 qofa jala qannasee dhiisaa akka sirrii goguun fedhu. Haala kana amma asii baafadhaa isaanii baafadhee jira kunoo bilchaatee jira. Haala kana fakkaatee as ba'ee jira. Mashallah dha garuu shakila yoo argitan tarriisni bareeduu dhabuu danda'a. Garuu yeroo nyaatan dhangaa isaa xaamni isaa jechuun maal jedhama biyya keenyatti xaama jechuun dhangaa jechuudha meeshaadha. Haala kanaan xumuramee kunoo jira. Salaaxaa waliin nyaachuu qofaa haala kanaan qopheesseera. Mashallah haala kanaan nyaachuu dandeettanii akkanatti xumuramee as ba'ee jira. Salaaxaa isa kana qopheeffadhee jira. Salaaxaa itti guddaa kanas kunoo yaa akkanatti godhatanii nyaachuu dandeettanii. Salaaxaa waliin jirjira waa hundaa viitaaminii sirnii qaba. Haala kanaan si godheeti namatti tola. Haala kanaan godhadhaa nyaadhaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee salaaxaan kunneen viitaaminii waan qabuuf nyaadhaa faayidaa qaba. Waan uumamaati. Baay'ee dansaa gaariidha. Haala kanaan xumuramee jira. Maashaallah. Asumaan walaa guddisnu chaanala Shaasheetuub like subscribe godhuu hin dagatinaa. Obboleen kee walaa guddisnu wal malee maal qabnaa numatu waliin tola. Oromoon keenyallee taalentii waan isaan keessa jira namni kamuu waan beeku waan danda'e waan dandeettii isaa qabu ogummaa isaan kottaa hojjedhaa isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa wal malee.